Rakkoo ol gala. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يا ربي نسلمك ربي نسلمك Ta'a. ربي دنيا فاكرة نسلمك أبوستاك Iddoo siinti tole ta'a. Iddoo siinti tole. tole singe addeeraga Mam. Akkam jirtu ba? bareeddu Eh? alamii qalmatti alamii biyya lama rabbi tanii fakennu Amiin. inshaallah rabbi Manni siin kun qorran qabdu. Qaawwan qabu. akkati wallaahi Ayyee harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu anabdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa ayyoon keenya kun nan cidhaatti agartan kun egaa dheengadda torbee lama dura viidiyoo isinii waraabee isinii maxxansuun kun yaadatama. Akkuma viidiyoon isaanii sanirratti agartan jechaadha. Mana qaawwaa mana caccabaa tokko keessatti rakkoo hamaa keessa darbanii jiru. Viidiyoo sana raawwattanii jirtu jedhanii abdadha. Booruma sanaan viidiyoo sana arguun deeggarsa garaagaraa gootaniif jirtu jechaadha. Deeggarsuma isin gootaniif keessaa muraasa fudhannee mana kana kireeffannee fi waan isaan irra ciisanii fi waan isaan uffatan tokko tokko binnee fi jirra. Sababni isaa immoo achi keessatti qorraan du'uu isaaniirra waan argame irraa waan kana fayyadamuu qabu jedhee waan amaneefan waan kana godhe waan ta'eef mee ayyoon keenya kun immoo waan isaanitti dhaga'ame akka isaan nuun jedhanu gaafannaan hime. Mam maaltu isinitti dhaga'ame gaamee? anamma gammachuun natti dhaga'ame Keessanii kun manni kun keessanii gaafan keessani gaa biyya lachuu jannata itaatitiniif taatitu maatiin niyyatanu dhakeessan jedhe rabba laalaa kamaashii tadheetiniif hakennu lmattii ko jarriitiniin waan isin himtan dhaga'anii isheedhanii immoo isinitti immoo kana isheedhanii isin jalaa dhaga'an kuniti rabbi jarati yaada jaraatiin ga'e biyya lachuu jannata jaraafa taatisu bismillaahi ammallee sabiyyi dhasiichi ammallee nyaanne nyaata kataabisiisee hunda walalaa dammaa rabbi sinnaa fa'u baasu maaddii dhuma hin qabne baankii dhuma hin qabne rabbiin isinii banee kenne sina gammachiisu baankii duniyaa baakira bismillaahi baankii rabbii keeyattanii biyya lachuu jannata hanqeetanii bismillaahi yaa rabbi dhagaan ba'e ijoolleen koo kun kan jannataati yaa rabbi jara jalaa ijoollee warra jalaa dhaga'anii immoo naa birmatan kun kan jannataati yaa rabbi biyya lachuu jannata itaatisiif yaa rabbi yaa Allah dungoo duniyaa faakiraa rabbi siniif haqabsiisu qorra keessaa na baaftani qorra duniyaa faakiraa rabbi salaamaati na baasu duniyaa faakiraa naa kanatti halkan guyyaa tunsitti koo gooftaa ijoolleen koo kun imimmaannatti haqane yaa rabbi qorra keessaa na baasani hantoota keessaa illee na baasani shiraarri uffadde jiru keessaa na baasani yaa rabbi gaafa galli jaraa ga'ellee ollaana biyyee keetiin haa kaa jannatal firdoosiin keessa yaa rabbi amma immoo ijoolleen koo kun sabiyyiidha biqilaa reef lafa kaan yaa rabbi umrii jaraallee akkaan biyyaa keeti waggaa kuma teessiftuu sana yaa rabbi naa teessisi iskiidhaa wajjin yaa rabbi naa teessisamu mataa bareedu naa teessisi haala galfiidhaan rabbi sina bashannansiisu ijoollee koo nama na itaasibtanii
Gammaddanii jirtu mamma. Gammadeera gammachuu biyya lama rabbitanii bakka Gammadaniitu. alhamdulillahi rabbil alamin Antuunni fayyisiisuu sin dhowwite. antuuni tiisu ittaamu jaara lafa kaa'illee kaleeta yu jalaa fudhatte hadhayyuu yoo wanaayyuu dhakaarra kaa'ee ittaaniyyuu lafa kaa'ama. Akka waan lafa kaa'atte ofii dhaqxee fudhatte. Wallaahi akka maama mataa waggaan jiraachuun beeku laa yoo mana ta'eyyuu. Fudhatteessas. Waa tokko siin dheetti hin jiru. Wallaahi hantuuta keessaa fa'i. Hantuuta bineensi cimaa wayii ta'e. Amma gaan mana kana keessa hantuunni hin jiru. Manni kun kan keessanii akka barbaadan keessa ciisuu dandeessu jechaadha. Egaan obboloota koo bakka garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwattanii ayyoon keenya kun egaa mucaan isaanii duraa miidhameera. Viidiyoo duraanii agartaniittu mucaa isaanii umurii dullumaa kanaan egaa waan qaban namarraa tolfaniiti kan isaan waliin jiraatanii. Amma immoo deeggarsa isin gootan irraa muraasa fudhannee mana kireeffannee fi kiraa ji'a ja'a kaffallee fi jira jechaadha. Akka barbaadan keessa jiraachuu danda'u jechaadha. Mana kana keessa hanga ji'a ja'aatti jechaadha. Sana booda immoo inni ilaallaan irra deddeebinee akkaawuntiin isaanii banamee jira. Akkaawuntii sanatti fayyadamuudhaan deeggarsa gochuu fi dandeessu. Akkaawuntiin isaanii kunoo viidiyoo kana jalatti argamu fayyadamuu dandeessu. Lubaabaa Abdurrahman jettanii baankii daldala Itoophiyaa fayyadamuudhaan deeggarsa keessan gochuu fi dandeessu. Ani obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Ababeeti. Yaada yoo qabaattan karaa inboksii naa barreessuu dandeessu. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii. Yaa Rabbi amaanaa ijoollee kootii kan yaa Rabbi kan kennadde yaa Rabbi baankii keessan dhumne gabbanii kennee kana yaa Rabbi. Nagaatti gaafam. Nagaatti. Nagaatti gaa. Ciao.